dura dabarseetaniin bara 2016 bara haaraa kanaan baga hundumti keenya geenye baga waaqni kanaan nu geessise jechuun nan barbaada. Barri 2016 bara gaarii, bara milkaa'inaa saba Oromoof akka ta'u, qabsoo Oromoofis akka ta'u hawwii koo asumarratti ibsachuu fi dabarsuu nan barbaada. Egaa bara 2016 irratti baga geessanii mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hawwii isaan qaban dubbatanii turanii achirratti yaadan qabu isinii qooduuf jedhetanii gara dhugaa tuubiitti isinii dhufuu nan danda'a jechaadha. Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa baga geessanii yommuu dubbatanii barri 2016 bara araaraa rakkinni Oromoo mariin baratti hiikamu ta'uusaa jala saraaranii nutti himuu danda'anii turan. Baay'eetti asoomiin isaanii baay'eetti nama gammachiisudha. Haa ta'u malee ግን rakkinni saba Oromoo Oromiyaa keessa dhaa'u Oromoon nan qabsaa'u Oromiyaa irratti dhaa'u naannoo Oromootu nu cunqurseera jedheetu Oromoon Oromoo irratti qabsaa'uu jiraa'u. Amman beekutti mootummaa naannoo Oromiyaa Oromootiin akka inni badhaadhamu, akka inni of bulchu, akka inni of danda'u baay'eetti Oromiyaatiin gara fuulduraatti deemsise malee Oromiyaatiin ani cunqurseeru homtuu hin jiru. Oromiyaa irratti cunqursaan an godhameeru mootummaan naannoo Oromiyaa faana komiin mootummaa naannoo Oromiyaa irratti eenyumtuu hin qabu. Mootummaa naannoo Oromiyaa akka mootummaa naannoo Oromiyaa federaal mootummaan biyyoolessaa otoo nu bisheera ta'ee rakkinni Oromoo yoo akkuma jirutti hiikamee ture. Rakkinni Oromoo an jiru Oromoo naannoo Oromiyaa miti an jiru. Rakkinni Oromoo an jiru naannoo biyyoolessaa keessattidha. An argamu. Maal jechaadha naannoo biyyoolessaa keessatti? Mootummaan biyyoolessaa afaan tokko, aadaa tokkoo fi saba tokkootiin akka qabame hundumti keenya hin beekne. Kana malee infraastiraakchariin tokko jira. Afaan saba tokkoo, afaan tokkoo fi amantaa tokko. Kanatu waggaa 120 saba Oromoo irratti infraastiraakcharii kanatu saba Oromootiin bitaa ture. Mootummaan yerootti hinuma gaggeeddatamu. Haa ta'u malee ግን infraastiraakchariin kun ግን waggaa 150 afaan tokko, amantaa tokkoo fi sabni tokko ግን infraastiraakchariin ግን amminatti otoo hin jijjiiramiin Oromootiin gadi qabaa akka garbummaatti bitaa ture. Aangootti namni haaraan yoo dhufee infraastiraakcharii isa akkasii kana infraastiraakcharii isa Oromootiin akka garbaatti gadi qabee isa bulchuu kana amminatti mootummaan argee rakkina kana hiikeeru amminattuu hin jiru. Amminattuu barbaadamee hin argamne jechuudha. Egaa har'as rakkinni Oromoo ta'ee an Oromootiin kokkeetti qabee gadi dhiitu irraa hin jiru mootummaa biyyoolessaati. Warra afaan tokko dubbatan, aadaa tokko, amantii tokkoo fi saba tokko warra ta'an kana. Kanaaf
siyaasni maqaan isaallee political power jedhamu. Mootummaan siyaasni han jiru harka Oromoo miti. Dinagdeen biyyoolessaa harka Oromoo irra miti. Siyaasni biyyoolessaa harka Oromoo irra miti. Hawaasummaanis hawaasummaa jechaan afaan biyyoolessaa afaan Oromoo miti. Amantiin Oromoo amantii biyyoolessaa miti. Egaa kanadha rakkinni keenya. Egaa obbo Shimallis Abdiisaa barri 2016 bara marii bara nagaa bara rakkina keenya mariitiin hiiknu han jedhanii dubbatanii kun karaa obbo Shimallis irraa bareedatu hin ta'in otoo mootummaan biyyoolessaa otoo kana araara akkasii kana otoo waamee isaanirraa bareeda ture. Rakkinni Oromoo waan jiru mootummaa biyyoolessaa bira gatii ta'eef mootummaan biyyoolessaa araaraan mootummaan biyyoolessaa mariitiin Oromoo fana amma rakkina kana hin hiinnetti rakkinni Oromoo hiikamuu hin danda'u. Bara 2016 keessattis rakkinni Oromoo hin hiikamu jechuudha. Egaa kanaafuu eenyurraa barbaadama gaa? Han barbaadamu mootummaa biyyoolessaa irraa maaltu barbaadama? Mootummaan biyyoolessaa maree siyaasa Oromootaatiif Oromoota faana maree taa'ee rakkina Oromoo hiikuu isa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf waa'ee maree hannu gaafachuu barbaachisu mootummaa biyyoolessaa ta'uu barbaachisaadha jechuudha. Hankanarraa hafe naannoon Oromiyaa rakkina nan hiikaa rakkinni Oromiyaa rakkina waaniitiin hiikama mareetiin hiikama ni jedhu rakkinni Oromoo Shimallis Abdiisaa fi warra Oromoo warra lolan hedduu wamti rakkinni hin jiru. Otuma jiraate iyyuu lolli contradictioniin sun non antagonistic contradictionidha. Rakkinni hin jiru rakkina biyyoolessaa faanadha. Kanaaf mootummaa biyyoolessaa irraa bareeda. Barri 2016 bara maree bara rakkinni Oromoof mootummaa hedduu jiru bara ittiin hiikamu jedhanii dubbachuuf wayin immoo araaraaf waamicha gochuun mootummaa biyyoolessaa irraati han barbaadamu han isaanirraa eegamu ture. Kanaafuu ammas mootummaan biyyoolessaa rakkina Oromoo hiikuu waan danda'u mareetiin isa bichaadha. Oromoon afaansaa afaan biyyoolessaa akka ta'u barbaada. Kun hiikamuufii barbaachisa. Oromoon dachee isaa irratti lafa isaa irratti Finfinnee irratti afaansaatiin dubbachuun barbaada. Kun hiikamuufii barbaachisa. Oromoon qooda siyaasa biyyoolessaa keessatti qooda argachuu isa barbaachisa. Kunis isaaf hiikamuu barbaachisa. Oromoon qooda dinagdee mootummaa biyyoolessaa keessatti harka bal'aa qabachuu isa barbaachisa. Kunis hin hiikamnee fi kunis hiikamuufii isa barbaachisa. Kanaafuu barri 2016 bara marii akka ta'u gaaffiin hangaafatamuu barbaachisu mootummaa biyyoolessaa irraa ta'uu qaba malee mootummaa Oromiyaa irraa ta'uu hin qabu. Rakkinni hin jiru mootummaa biyyoolessaa biradha. Haa ta'u malee rakkinni akka mootummaa naannoo Oromiyaa jirutti mootummaan naannoo Oromiyaa
maree waamuus hin danda'u. Kunis kan fakkaatu miti. Ambiraa እንቆቅልሽና ambiraa immoo maaltu jira? Ammas mana maree biyyoolessaa ሀገራዊ የምክክር መድረክ አንጀላሙ ተቆሞ አማሞ ረክና ኢትዮጵያ ኢኒግነ ይላሜ ፓርላማትን ኢጃራሜ አንቸቸው ይራ ዘሴም አማስ ረክን ይሩ አክሙ ድረቲት sabni tokko afaan tokko aadaan tokko sassaabamee seera siin baasaa sassaabamee rakkina kennan sii hiika. Kun eessumayyuu nun geessisu. Kun yeroon isaa itti darbeera. Afaan Oromootiin dubbatee rakkina Oromoo nan sii hiika naan jennaani. Ay afaan Oromoo afaan Oromootiin dubbadhuuti rakkina koo naa hiiki jedheen gaafachuuf mirga kootii jechaadha. Sabni tokko dhuma tokkotti sassaabanii waanuma gaarii dubbachuun isaanii kun rakkina Oromoo hiikuuf miti. Still rakkina Oromoo hoo cimse hoo balleesse hoo rakkina keessa nu gashe malee karaan ammas deemamu kunis rakkina Oromoo haniiku miti. Rakkina Oromoo haniiku karaan hoo jiraate han dubbatamu afaan Oromootiin hoo ta'e. Warri achi taa'anii nu dubbatan Oromoo ta'uu ta'an. Kanadha malee akka amma jirutti afaan Amaaraatiin walgahiin taa'amee Amaaronni annan sii beekaa anatu sii seera sii tumaa jedhanii ammahan isaan godhan chochiin isaan godhan kuni qinxaata tokko saba Oromoo mirga saba Oromoof wanta faayidaa nu buusu homtuu hin jiru. Kunis gowwoomsuudha saba Oromootiin gowwoomsuudha. Inni kanaan dura gowwoomsame waggaa 150 hanqatee har'as karaa biraa isa gowwoomsuuf maqaa maree biyyoolessaatiin dhiyaachuudha jechaadha. Mirga Oromoo amman kabajnetti mareen rakkinni hiikamuu hin danda'u. Rakkinni saba Oromoo afaansaa afaan federaala gochuudha. Kanaan man hiiknetti kana hiikuu dhiiftee afaan Amaariffaatiin itti dubbattee rakkina keessi hiikeera jechuun han hin fakkaannedha. Eessumayyuu kunis karaa miti. Kunis karaa rakkina Oromoo hiiku. Rakkina Oromoo karaa nuu hiiku miti. Rakkina Oromoo ani hiiknu gaafa afaan Oromootiin dubbate namni afaan Oromootiin dubbate dhufee rakkina Oromoo waa'ee rakkina Oromoo hoona gaafateef gaafas namichi kun afaan kootiin dubbata. Namichi kun rakkina Oromoo rakkina isaati jennee nama akkasii kana faana bu'uu hin dandeenya. Isas dhaga'uu hin dandeenya jechaadha. Kanaaf bara 2016 keessatti manni maree biyyoolessaa inni jedhamu kunis rakkina Oromoo hiikuu gati hin taaneef sabni Oromoo rakkina Oromoo akka hiikuuf barbaadame afaan isaatiin mari'achuu isa barbaachisaa. Gaaffiin afaanii isaa fi deebi'uu isa barbaachisaa. Aadaan Oromoo siyaasa keessa qoodni siyaasa maqaan qooda siyaasa mootummaa biyyoolessaa keessa Oromoon qabu kun isaa fi deebi'uu barbaachisaa.
qoonni dinagdee mootummaa biyyoolessaa keessaa Oromoon qabu kunis deebi'uu barbaachisa. Afaansaa afaan biyyoolessaa afaan isaatiin dubbatameetu mariin taa'amuu barbaachisa. Afaan Oromootiin hidhamu har'a marii dhumtuu waan taa'uu barbaachisu. Afaan Amaaraatiin rakkina Oromoo anatu sii hiika jedhee marii na sassaabee na teessisa taanaan Amaareffaa warruma Amaaraa iddoo tokkotti sassaabee maqaa Itoophiyaatiin rakkina Itoophiyaa hin hiikne jedhanii sabab sablammiin gowwoomsuun yeroon isaa itti darbeera. Kanaafuu garaa qulqulluutiin bara 2016 keessatti garaa qulqulluutiin ishee shawwadaa ishee jedhamtu nama gowwoomsuun haftee garaa qulqulluutiin rakkina biyya irratti hundumti keenya rakkina biyya kana ilaaluun mirga saba Oromoo maal inni mirgisaa maal barbaadaa kun hundumtuu garaa qulqulluutiin ilaalamuufii qabaa. Garaa qulqulluutiinis immoo hiikuufii qaba malee jalaa miliquun as jedhanii gowwoomsuun afaaniin fakkaatanii seeraatiin immoo isa hidhuun kun eessumayyuu nu hin geessisu. Kanaaf barri 2016 bara milkaa'inaa, bara gaarii, bara injifannoon sabni Oromoo mootummaa biyyoolessaa irratti argatu akka ta'u hawwii koo asumarratti dabarsuu nan barbaada. Galatooma.